Dhaabbanni Afrikaan Holding Group magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Gafarsaa Gujeetti mana barumsaa bu'uura boruu birrii miliyoona 7.5 ijaarsisuu eegale. Manni barumsaa kun guyyoota 30 keessatti ijaaramee kan dhumu ta'uunis ibsamee jira. Lalisaa Alamuu dabalata qaba. Hojii tajaajila hawaasaa rakkoo hawaasaa hundeen furuuf qorannoo guddaa erga godhanii booda rakkoon ammatti jiru hundee isaa gadi jabeessanii barnootaaf daa'imman irratti hojjechuu dhabuudha kan jedhan obbo Darajjeen kanuma furuudhaafis ammoo mana barumsaa bu'uura boruu magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Gafarsaa Gujee keessatti birrii miliyoona 7.5 dhangalaasuudhaan hojii ijaarsisuu isaa eegalchisaniiti jiru. Waan hawaasaa bu'uura keenya wanti adda nu godhuun kaapitaala hawaasummaa irratti xiyyeeffanna. Waan duudhaa saba keenya irratti xiyyeeffanna. Duudhaa gaarii biyya kana irratti xiyyeeffanneetu gara dinagdeetti jijjiirree hawaasi kun fakkeenya ta'uu dandeenya. Dinagdee biyya kanaa utubuu keessatti dinagdee uummata Oromoo utubuu keessatti fakkeenya gaarii tokko ta'uu dandeenya jennee waan yaadnuuf hawaasummaa irratti xiyyeeffannaa. Kanaafuu har'a kutaa magaalaa Gafarsaa Gujee bulchiinsa magaalaa Shaggaritti jechuudha. Piroojeektii mana barumsaa oolmaa daa'immanii birrii miliyoona 7.5 ol ta'uun marsaa jalqabaaf jechuudha. Ijaarree jirra. Piroojeektiin kun gaafa xumuramu qarshii miliyoona 20 baasachaadha. Marsaa jalqabaa kana yookaan feezii tokkoffaa kana irratti miliyoona 7.5 hojjennee sadarkaa barsiisuu danda'u keessatti yeroo ji'a tokko keessatti xumurree mootummaaf hawaasa naannoof as rakkabna jennee jirra jechaadha. Kennin dabarsinee jirra. Uummanni naannoo gaafa dhufnee lafa kana fuune gammachuu guddaadhaan seenaa guguddaa waa'ee keessumaa uummata keenya uummata Oromoo naannoo Finfinnee jiran barnootaan akkamitti akka miidhaman kaasanii yeroo nutti himan waan onnee nama tuqu waan bal'aa ture. Guyyaa gaafa sanaa uummati naannoo yaa'ee gaabiillee nutti uffisuudhaan kun kabajadha jechaadha. Kabajaan nu fudhatanii nus akka jenne hojii jalqabneerra jechaadha. Hojii kana akkaataa kanaatti arguun hin danda'ama jechaadha. Kanaafuu kana qofa miti godinaaleen Oromiyaa aanaaleen gandoonni Oromiyaa keessa jiranii fi biyya keenya iddoo biraallee jiran kaampaaniin Afrikaan Holding Group kan inni bu'aadha jedhu maallaqa ofitti harkifachuu fudhachuu baankii kaawwachuu maallaqa tuullachuu ton ta'in maallaqa kana gara hawaasaatti kenne dinagdee hawaasa kana dadammaqina hawaasaa warraaqsa dinagdee hawaasa kanaa keessatti gumaacha waan qabuuf godinaalee iddoo kaanitti illee hojii wal fakkaatu akka hojjennu asumaan akka beekan aamsan dabarsachaadha. Kanaafuu kaampaaniin kun kaampaanii dhalootaati. Kaampaaniin kun kan nama dhuunfaa miti. Kaampaaniin kun kan hunda keenyaati, kan uummata miliyoona 20ti. Aksiyoona bitachuudhaan gara kaampaanii kanatti yoo makamne dachaa meeqa hojii hojjennachaadha. Mana barumsaa kana guyyaa 30 keessatti dafanii xumursiisuun barattoota seemisteera lammaffaaf qaqqabsiisuu hawwan amma guyyoonni 10 lakkaawamanii jiru. Haalli ijaarsa isaatis haala gaariirra jira. Nutis achitti argamnee haalota jiran taajjabneerra. Obbo Darajjeen abbootiin qabeenyaa dhaloota irratti xiyyeeffachuun dhaloota irratti hojjechuu qabu jedhan. Abbootiin qabeenyaa jalqaba irratti dhaloota irratti yoo xiyyeeffatan keessumaa immoo daa'imman irratti yoo xiyyeeffatan keessumaa immoo mana barumsaa irratti yoo xiyyeeffatan hin kassaranii bu'aa dachaa 100 qabuufatu malee. Afrikaan Holding misooma irratti gahee isaa baachuuf akka hojjechaa jiru kan himan obbo Darajjeen kanaafis ammoo gammachuu guddaa akka hooggansaaf akka boordiitti akkasumas ammoo abbootiin aksiyoonaa keenyas gammadoodha jechuun ibsan. Gaaffii uummanni keenya qabuu fi gaaffii mootummaan qabu misooma irratti gahee keenya gumaachuun gaariidha jennee jirra. Nuyi gammachuu guddaa qabna. Gammachuu maallaqaan lakkaa'amuu hin dandeenyu. Maallaqaan isoo ta'e bu'aa daangaa hin qabne fuulduratti akka buufachuu dandeenyu shakkii tokko iyyuu hin qabnu. Manni barumsaa iddoo kanatti amma ijaarame marsaa jalqabaa irratti miliyoona 7.5 ijaarre malee hanga miliyoona 20tti baasii iddoo kanarratti qofa baasne waan addaa iddoo kanatti hamma dhumaatti nu hojjennachaadha. Marsaa jalqabaa barumsaaf akka ta'utti garuu miliyoona 7.5 kana asitti hojjetaa jirra jechaadha. Dabalataan daa'imman egeree isaanii fageessanii akka arganiif xinnummaatti waa'ee hojii uumuu akkasumas ammoo waa'ee kalaqaa guddina biyyattii fi akkasuma akka addunyaa raaganii hubachuudhaaf egeree isaanii har'a hubachuu waan qabaniif mooraa mana barumsaa bu'uura boruu amma ijaaraa jiru kana keessattis kalaqawwaniif akkasumas immoo wantoota barattoonni irratti egeree isaanii jabeessan ni dhaamnaa jechuunis ibsaniitii jiru. Dakarraa kaanee daa'imman waa'ee dinagdee akka baratan waa'ee interpreneurship akka isaan baratan gochaa gara fuulduraatti hin deemne jennee yaadnachaadha. Kanaaf nuyi gammachuu guddaa qabna. Hawaasa keenyas kanatti hin gammadannee abdanna. Abbootiin qabeenyaa baay'een akka isaan ijaaraa jiran hin beekna. Garuu akka keenya jalqabarraa otoo bu'aan buufatiin otoo hojiitti hin galiin
warra hojjetan